Kuni yeroo dabunu makana online offline ta'e maalo boleessa ko sitti nima abooju wanta kan guyyaa yeroo nda chaati algan chaati maalin gubanne sin bukkeete kami jirta akam maasi gesh Mani sini abi Buna dhufu marrachuu dhiiste maal ta'a bunni si ajjattee nu dhufe. ere an buna ana jechuudha buna dhugee sin beekuun dhugus yoo jedhe asumsa garuu nan dhuga garuu amma arganii na beettagaa ani dhiiseera juusii fayyadama si gala Noo gaa kan madunna tokko dhugi ka tokko si madunna. an tokkon dhugaa temmoo akka jechuun afur shan dhugdee jechuudha Egaa waama qaban hin gabaaboo jedhanii kan madu gaara nama. dhugi meeqa dhugdeetta Maali meeqa dhugdeettaani ree kunoon reefuma lama dhugaarra. lama qofa gubatee na yoo asiin adoo dhiiseera rabbi maaloo dhiisi maaloo naasofna maaloo Maksa. Mirga kooti miidiyaa fa'aa hawaasa kan biraa itti fayyadamu mirga kooti bini sinna gorsaa naani. Asirraa waan baay'een baran akka kee wanta hin taanetti yeroo koo balleessuun barbaadu. Kanaafuu sirra hordofaan jira waan ta'eef wanta na barbaachisu irraan baraara kanaafuu afaan keenya irraa qabadhuuti buna kee dhugi. buna koo dhuguu wallaalleen sittimu buna sin dhugu jechuudha garuu waan sittima akkamittiin jiraanna mana keessatti akkasii bakkeetti akkasii yeroo hundaa online offline ta'e boleessa Adaraa waaqayyoon iyyina bakka bashannanaa buna keenya sitti dhunnee sammuu nagaa qabannee deemne malee asitti wal loluun hin barbaachisu. amma loleen jiru ati zimmettee naaseen ati gowwaadha si lawati kan keessi beekasiisi inni kun adoodeera sammuun isaas adoodeera naga dhiistu garuu daddabaladha hangaffala daddabaladha Dubbii kee fuutuu yoo banneerra. Ati waa maqaana kan nuti moggaaftu gowwaadha adoodaadha maaloodha. maal amma moo jirtaayi ati hin jirtu ati kon jirtu miirri namummaa si keessaa dhumee du'eera miirri keessa Ana keessaati miira namummaa du'ee kanaaf onna Gadi bawwan sii deemu wal loltu taanaan. hello bareedduu koo damma koo burtukaanii koo si yaadii du'eera maaloo jaalala keef jedhee halkame sireera rafuu dhiisee lafa rafuutti keessii fedhanii maaltu dhugaa rabbiidhaan siifmoo siifoo ama hin taanetu hin jiru malee hin jiru bareedduu koo maaliif aarta maadaamiin mataan gada baddu maadaamiin gabbariinaati ansii jira ati achi hojjechaa turte hunda isaa qarshicha baankii daldala Itoophiyaadhaanii ergi kan koorratti rakkoon qabu asumaanii mana bite konkolaataa bite qarshii makeetiini si fuudhaa waan tokko rakkoon hin jiru tun jiruu rakkattuun sin jedhaman maadaamiin baddu mataadhaan gadi atuun jiruma ani dhiisi dhugaa rabbii bareedu abaddu ala amma godhi waa tokko rakkoon hin jiru tole dhiisati isheen abaddu tinaariin jireenya wanti si jiraachisasi laki kana wanti miti akkam beektaa adurree keenya tokkotu na jeeqa beektaa adurree keenyatu na jeeqaara maal ogeessun ciistaa saara shaankuliitii isheeti qarshii keetiin na bitte sana ammadhee adurree keenya immoo dhiitaa tole bareedduu ko godhi kaasan sitii immoo kan irraa fanne tole dhugaa rabbiiti qarshii immoo hojjetu hunda isaa gashi malee ani cidha ana jedheeni jechuudha cidha ana jedheeni guutummaa oromiyaa keessatti cidha argamee hin beekneeni ansin fuudha waa tokko rakkoon hin jiru tole baay'ee si adda tole bareedduu ko jadi guys bye bye Maksa. nanti nasi Ati meeti kan daangalleeti. Ati yoo mootarree namaatti deebitaati. Amma meema tole ankoo fi kan saara koon qabu ata durreedha ata shaangulliitiidha. Anaaf isa wanta harki waaqayyoo mee shaangulliitii fi waan itti deebis. Inni rakkoo koon qabu sinuu baddan. Garuu meeti namummaa miti maal ta'a yoo sitti dhagahame. Amma itti shamarran biyya meeqa ta'anii waa meeqa ta'anii. Maali amma mee as keessatti dhugaadha. Cidha hojii gaggeeffatu tokkoon qabu. Namuu iyyaaddu ati maal ta'a yoo tarree namummaatti deebite. Yaadime guyyaa tokko akka namaatti. Ani immoo mee kan naan galee shamarran hunduma isaanii argiteeni sin jaalladha sin du'a maaloodha ittiin jette
ati mee michi way boroosaa irrattis dheesiini boroosaani agartee naa borooratiin dheeb gochaa deemtaani maaloodhaati kan kee kuni Kan hinaafi baay'ee haasaa. maali naamna kan sitti naamna ati jaalalettee way akka nama dallaatti galchuu kana jala kaate gaafati deemtu Asitti moo tuun hin jiru teeti hin jiraattu. Tuun hin jiru teeti kiraa manaan kaffalattu. Utuun hin jiru teeti arra yoona kanaa karaarra jirtati. Garuu qarshii masaanii jiraachaa jirta. Qarshii masaaniitiin kiraa manaa sii kaffalees jiraachisaa jira. Ongoo keetti hanga bunaatti anas sii bita. Amma mee kana caalaa mee maal sii godhu? Sitti muu? Sittiin himaa moo sittiin jedha kana caalaa? Dhaggeeffadhu. Biraandii uffachuu yoo barbaadde uffata ana jedhu. Nyaata ana jedhu akka koo bargarii piizaa malee saasini manatti hojjetan nyaata sana dhiisee sana beekta yoo isa barbaadde chiikota keessaas alaas kan ta'anii haali gaasoo nan barbaachisu ta'anii gochuu saafii mamaa see gaafata sammuu coomaa Kanaaf tasgabbateera isa dha. bifa bareedaa Ati sammuu cimaa qabda, sammuu gabbataa qabda. Kanaafitu shamarran itti fayyadamte. Qarshii harkaa fuute. Utuu dubbannu mee gaaf meeqame anaa fi disaasaa meet guyyaa meeqatu qarshii kiisii kee keessaa baastee nu afeertee beektaa? Qarshiitti shamarran irraa nyaatu yoo jiraate siinuuf hin ga'u. Kophee kee irraa kaastee hanga rifeensa keetti wanti fayyadamtu uummata ofitti bituudha. Gaaf meeqanaaf isa maqaa gargaartee beektaa? wayyoo arga goddaa raaree hin agartee ni ati waaqayyo wayyoo sakka naan jedhee ani utuun kiraaya manaa siin kaffalu ta'an siin ati siin mana keessa garsinariine siin inariine aseeti ati aseeti qarsiin karaa ergaa dhufu yoonni albaasuu hin jechuudha karaa udduu miti afaaniin isa daawwitu maal jettee naan jedhi hin argitamu maaliif siin akka tammetti siin goone ree jaalala gaafa kun jaalala jaalaladhaa jaalalli kana caales hin jiru sitti moo hin naafte siin miirri si keetti du'eera siin Lakkiin kana ana sitti naafa ana tuga sitti naafa gaddeebi. Wallaalumaa gaddee naafa moo maannati beekaa maalilee? amoo maal jedhe dhagaa irratti beekaan tokko gaafa dubbatu Waa'ee beekaa dubbachuu dhiibnu. Waa'ee beekaa inni beekaa waa'ee beekaa yoo dubbate akka kooti. Garuu dhiise suuratti. Maksa. Mucaa durbaadhaaf. Waa biraa miti. Maal rakkoo amma kana wajjin fayyadanii ija babaasu maaltu fidee? ture nan dhufa meegaa buna kee dabaladhu daddabaladhaa boroo agarteeni boroo agarteeni deemi maal si deemi Jala. Omboroon no? Boolla si buusu. Dhaqati. eessoo naa buusan rakkoon qabu deemi deemi Qashtii bareedu ani iddoo akkam jirta nagaara si beekaa fuulli kee haaraan hin taane baasoo Beektamoo? sin beeku garuu reefuma wanta kaartoonii keessa baatii binatti fakkaata. Manni akkasii bareedina akkasii uumaan anumaaf si uume gaafuma si uume. Manni diina akkasii bareedu maddiin akkas burtukaanii fakkaatu kana cuffachuudha. Boroon immoo biraandiidha. Akka kana mochuudha. Miidhagina kee kana caalaatti bilbilaan maaliin wal barree akkaasoo nuti bilbila kee asirratti godhame bareedduu ko. Okay, sii fedha. By the way, ayyaantu jira. Ayyaantu ayyuuku. Ani immoo maqsaa yoo barbaadde immoo meekii itti naa oran isaa. Waaw, maqaa bareedaa qabda. Miti hundumas akkasumaan jedha. Siin bilbila? Tole. Ati naa Hin badiinidha. La. Akkamitti sitti maqaa? Bilbili. Ayyuu gorsii irratti meera man danda'u baay'ee isaatti meera. Garuu immoo maal nan dhaga'u naan akka gowwaatti akka nama bu'aa tokko hin beeknetti na ilaala waan ta'eef atitti amma tokko siin si dhaga'a waan ta'eef. Namni taa'ee yaadu maalii yaada beektaa? Garuu jaalala waaqayyoos jaalata waan ta'eef utuume anaaf silas ati qancarteetta waan ta'eef utuuma tokko naa laate isaan keessa. Anatu qancaree ati immoo xobbeedha. Kanaafiyyuu daandii isaa hordofteetu akka taataata. Daandii hordofoo osoo hin taane kan jaallachuun barbaade. Amma onnee jaalalaa qaba garuu namuma jaalladhu dhaqee deema daandii naa agarsiisuu dhabeeni. Disaasa. Onnee jaallatu qabda nama daandii jaalatu agarsiisuu dhabdee kanaafiyyuu daandiin hordoftee isaa wajjin deemuu barbaadde. Akkasi
Maali gaa'ee waa'ee jaalalaadha waan ta'eef jaalalamma gara tittistuun qabdu manni jaalala jechuun immoo baay'ee rakkisaadha waan ta'eef. Akkasi. Haa ta'u ni ilaalla. Garuu chaadha daandii ni deemee jiraan boolla buuta takkasaa wajjin. Isin asuma taati. Ati mee garuu hoolaa wayiidhaati. Amma ariitee qabu malee maaltu seera ishee amma. Maanni ati? Ani mee maal taate qoma ishee anargiyaa kedhamee amma anargiyaa kedhamiti. Ilaamee ati 8 9 10 sana keessaa mee la sanbatee faa taliilee faa badhaanee faa Maal si gasheessaa? isaan saafaa kana keessaa mee ati maal taa'ame ishee magadaanaa mee shiibirree maal taa'u naa laattee. Wayyo gooftaa si haa galatu. Abeet miirri namummaa sitti gale. Reefuu sammuun kee akka namaatti yaadutti kee reefuu karaa koo hordofuu jalqabuudhaaf yaadaa jirta. Kun waa tokko rakkoon qabu milkooftaa. Dhaabi. Karaa koo hordofuudhaaf yaalaa jirtu. Ati mee kan naan galleeti. Yesuus Kiristoos immoo maammadii kan daandiin kee hordofamee irra deemamuufi. Ani maqsaa yoo barbaade immoo meekii na beektu eenyummaa koo hundi keessan. Ati maaloo ati kan cartee ta'u waan ta'eef dhiisiiti. Ilaamee amma mee akkuma kee yeroo hundaa piisaa bargariidhaan qabachuu barbaada waan ta'eef tokkuma na jala kaa'anis akkuma akka keen kana jala kaa'adhee akkasitti daandiirra deema sababii ta'e tokkitti man barbaada. Shamarran jala kaa'attee deemtaa. Aayilaandii moo jumaa gootan isin shamarran kana. Maaloodha as jala kaa'attee aayilaandii moo jumaa isaan dur kan shamarran jala kaa'attee deemtoti. Maal ta'a amma jaalalamini jaalalli immoo na keessatti asii gadi duu qaba. Kana Gammadde milkoofteetta. Ati nama taateetta. Kan isaa yaadoo deema fedhu weema fenni rakkoon qabu. Waa tokko maal beektaa salphaatti piizaa bargarii bukkeen gaamu akka salphaatti asin keenya. Dhugaa isaatti dubbachuudhaafi waan baay'ee keessan darbe waan baay'eetus jira. Garuu sammuun kee yaadutti koo isaatiif gammadeera. Maqsaan akkamittiin jireenya gaarii kana jiraachuu jalqabe akkamittiin ciikota nyaachuu dhabbasuu kana jalqabe seedhuu yaadi. Eessarraa eessatti seedhu kana yaadi. Kanaaf gochuudhaafi ani ammati jechuudha waan sitti eenyuun nusiin kennu kan kogeessaa ganaan itti daddabala. Garuu ammati miirri sii dhufee kun natti toleera. Wanta gooyu koonstima. Tabbasuun barbaada akka koo ta'u. Ani akkuma kee ta'uun barbaada yeroo hundaa. Miti? Ciikii kana koo jala kaa'adhee jechuudha. Lakkasittiin. Siin immoo jechuudha. Siin immoo si gojoo maasisaa mala adda jala kaa'adhee gaafa nakkatiin deemu ati immoo gojoo maataa. Hin argattu akkasitiin immoo barayyuu hin argattu akkuma ittiin deessa. Sitaan na gojoo maasisanii atumtu daandii isaa hordofiti milkaa'e isa booddeen moo atumti milkooftee naama kun rakkoo maatii qaba. Milkaa'e atumti dura ni ilaallati meetii inni. Sitti moo dhaggeeffadhuti. Haasaa hin dhagahin. Haasaa isa dhageessa taanaan hin badda. Amma jechuudha waan sitti maa. Intalli achi taartu sitti mul'atti intalli burtukaanii bilchaate fakkaatu suuta ilaali. Suuta dhiitii ilaali. Suuta dhiitii ilaali. Suuta jedhi as deebi. Ati si bil inaaseen. Ani ogaa kanarraa na dhawwaarta taanaani. Asii miti. Asii naqaltaan. Hin deebi'u kanarra. Oduuni. Dafi. Annan deema. Karaa koo hordofii dhaggeeffadhu wanta itti godhu sitti maa. Wanta itti hordofuu qabdu sitti maa dhaggeeffadhu. Kana agarsiisa. Hin deemtaa. Hin jalqabda. Qeensi miila keetii akka cabbii antarkaatikaa addaasaa. Tokkodha. Sana booddee qeensa isheerraa achi ol baata. Hundumaarra ol dabartee eessa dhuftaa gara dudduuba kanas ol dabartee gara rifeensa mataa isheetti dhufta. Rifeensi mataa kee jigee dugda ga'a. Sana booda erga waa'ee rifeensa mataa isheetti himtee booddee achi as deebita gara fuula isheetitti. Iji kee akka ija gugee kuulleedha. Sii galee ni garuu. Sii galee. Sana booddee hin sodaatin gaa'ee dhiira ta'eeti maali? Sana booddee erga ijarraa gabbuutee funyaan isheetti as deebita. Funyaanni kee konkona. Sii galee. Funyaanni kee konkona. Sana booddee funyaan irraa gabbuutee bilchaatee isa jiru burtukaanii sana beektaa hin beektu ati beektati nyaattee hin beektu. Bilchaatee isa jiru burtukaanii kana ciradhu gaafa hiikamu hidhii keessa bishaataa bareedaa kana dhongadhu ettan. Sana booddee sirka galtii
Atis akkuma koo gammaddee jira. Afachuu seera. Ati ishee bukkee akka barbaade inni adda dhaggeeffadhu. Ati garuu yooma sirrii dhugumaan jaalattee waan sirrii maaf ta'e. Amma shamarree targaartu kuni kophee ishee uffattu kophee gurraacha tokko qeensi ishee argamu qeensi ishee antarkaati kaa fakkaati maal fakkaati waan argamu jiru. Rifeensa mataa ishee immoo yoo argite tokko kolfeensa futtee badu. Amma fuulli ishee immoo kuni funyaan ishee konkolaa hidhiin ishee immoo burtukaani. Maatti beektati waa'ee akkasitti hidhiin ishee burtukaanii ta'u. Kunoo ilaaltu burtukaanii bishaati dha. Maa anaamee. Kedem. Simmeeti jaalalaa keetti najjeesin. Najjeesi. Kai. Maal goota? Dhaggeeffadhu. Ati maaliif dhiira teeti? Dhiira teeti. Ati dabadhu. Akkoo bishaanii adiitti jirte gara kootti jire ka. Gooftaan boo. Kana jechuudha. Qabadhee man dhufaa waan hundumaa nan xumuraan. Kan bishaan daadhiitti jira siifis kana si godhu. Angoowwan gooftaan cubbuutti hirmaatu. Ati dhiisi. Ala sodaatin. Ati dhiisi. Ansi luqqaan jira hin sodaatin. Anammoo manni qee fixee dhufaan. Hin sodaatin. Amma fixee dhufu. Gooftaan cubbuutti hirmaatu. Deemi hin sodaatin ati. Rakkoon hin jiru. Hin qaanafta. Milkoofta immoo sii jira. Barsiisaan keen sii jira. Maalo. Maaltu bilbila fudhata? Bilbila maaliin fuudha fanjii waan terti jechee. Waan ijjee? Uyyoo. Ilaame ijuma ishee nan bifne manni eegatti nan bifne akkasitti isa na ilaaltu guutummaan humti jecheeti bakkee ma jiraan. Ani gaaroo sana mee. Maraqante. Qeensa kootitti nu mana diilallaa. Sitti moo? Anaan kaatti nan arginu tuudumte. Jecha bakkee jiranii baay'ee guddate. Kanatti nan arginu. Qaamtee giraamii qaamtee maraqante. Anaan gaana nama Ati adoodaa kana akkamiin godhaa gara caalaa ishee akka kaydem. Laki taliilee yoo jiraate taliilee tinaa Kennu angoon kennu. An kana inni kun Lamaffaa kanatti dhufa. Rakkoon qabu. Ati taliilee naa kenni sanbatee naa kenni. Wal jala dabarsituu isinii mi'a waloo wayiidhaa mi'a kan hin gaddaadha wantichi shamarreen kuni asii masii walitti fiddanii ati amma beeti hin dhaqee jecha dhaqee badee malee dhaqxeni akka nama bu'uun dura jedhe immoo galagaltee Sitti immoo jaalalli dhugaan jalqaba irratti akkasuma sodaatti gaa dhugaadha sababii ta'eef. Akkasuma seeruma jaalalaa keessatti akkasuma. Kanaaf iyyuu ka'ee hin dandeessa. Dhaqii hin dandeessa. Itti deemii hin moota. Inni injifatta kan kee godhatta. Kana caalaa garuu gorsaan sii kenne kana qarshiitiin hin dhaban. Isi la amma nan deema ishee maammaa kana naqee fixadhee dhufaa. Yoo nachitti du'e saanduquma qopheessaa. Jaalala irratti wareegameettu waan ta'eef siidaa koo irratti kan nuti isin barreessitanii jaalalaa jettu. Jaalalaa wareegame deematti si barreessina. Kanaaf ati callisati ati bara hin argattu waa jaalalaa sin beektu kan carteetta. Nan deema laam sin immoo sin qajeelchisa. Amma hin deema. Hin deemta. Injifatta. Ammumaan fidee dhufa. Duubee dhufta. Maaliif na wajjin deemta? Guddimoo. Riyaa kootu na ergee rifeensi keen bareedaa. Anatti moo? Eessatu na ergee rifeensi keen bareedaa. Galatoon. Nyaarri keellee bareedaanii. Galatoon. Iji keellee akkasuma. Galatoon. Mudhiin keellee bareeda baay'ee tokko qalloodha. Galatoon dhiira. Armi kee immoo akkuma eeboo akkas dheedhee dhaabbataanii. Dhiikee irraa al tokko si dhungadhu. Maal? Maala softati? Ajajaa wayii. Argaartaa mataasaa. Ayo. Natti golbina. Maali uummataa? Bineensatti na erge. Bishaan moo bishaanii? Bishaan. Maama natti naa. Dhaggeeffadhu. Sii milkaa'eera bakka gammaddee. Maal koo bakka gammade naa jetta. Duu koo gammade. Amma beeti ka'e. Namummaa baate abbeeru. Sinirra deemte naa jiiste lafatti. Dhaggeeffadhu waan sitti hima. Dhaggeeffadhu.
Siimil kaayera baga gammaddee. Isan akkas ta'uu baga gammaddeedha. Bishaanni mallattoo jaalalaati. Fiilmiin diidi ilaalleet. Fiilmiin diidhaadha, ani immoo diidhaadhe. Ani hin diidha. Ati hin diibdee malee saga. Atuma inni ma Afrikaadha Itoophiyaa isa keessaa Geeffadhu. Maasitimu. Fiilmiin dii keessatti mallattoon jaalalaa bishaan. Fakkeenyaaf Shaarukh Khaan yoo aga ilaalte jaanni si jaanni laaru kishimuu gaafa jedhanii jechuudha. Kanaaf hin keessatti wal fakkeessitadhi. Bokkaa keessa ture. Ilaallee adoon ilaaltu maal ilaaltaati adoon ilaaltu. Kanaafiyyuu siimil kaayera. hin dandeessa. Fakkeessiin boolla bu'u hin dandeessa. Farka buufattee deebitee mati. Haala farka buufadhee ani lafattee irra deemaa ooltee. Ati farka galchattee ta'a. Kana seete. Kana seetanii. Lafatta akka ittiin rooshin irra deemtee na hajjeestee mooltee haaluma ishee waaqayyoo koo anaaf oolchaadhaam garuu inni. Yoo bareedduu koo mi'ooftuu koo damma koo naa jirta si jira dhugaa rabbi. Maanni si yaaduuni dhugaa nama amma koo na yaadne ati amma koo faa na yaadne malee. Maanni si yaaduuni siif moo arramoo amman dhufa dhugaa rabbi tamman dhufa. Eessa achitti moo? Achuma taa'in eegi bargarii ajaji atara naaf firtaa aan torban irraa yookiin 10 irraa gaafuma qarshiin argamu si affeera bareedduu koo rakkoon hin jiru qarshii makeetiin bashannannan siin jedhama. Tole amman dhufaan jira dhufaan jira si bukkee geera si qaqqabeera jechaadha. Disaasa. Ati mee utuun sitti hin dandeessa dhaqi sin jedhee kun akkasii odeeranii bishaaniin babbaddee bishaan amma butaan taaketti keessa gadi yaa'imini amma chaadhaan ati yoo haalota kana qabatte gumaan baatu ta'e dhiirame ammoo wanta godhu qabaa wanta qindeessu qabaa yoo na hojii raawwatta ta'e raawwatu yoo moo lakkette moo lafa dhaqaa rubettanii eessa dhaqaa giraandii keessa dhaqaara achitti immoo dhaqee ishee shaashituun jirti eenyuun jirti hunda isaa tokko jinaa isaa dhaqaa ramini harramoo anumti nama mini yoo maksaan qaanessu. Anis akkasuma ittiin bilbila keessumaa jechuudha. Anaanet akkasitti maal gara jabeenyi durbaa garuu maal ati bilbiliif hime isaaniidha. Eeyyudha bilbiltati. Isheedha bilbilta bilbiliif. Hello. Shaashitti. Oh maal dhugaa maalin badde dhugaa akkamati. Nagaa keedha. Jira maalin taatteeti maal. Siiniin. Arrammoo sagantaa ajaa'ibaa tokko qophaa'eera maksaatiin. Maksaa gaa beektaa malasaa beektamni sagantaa ajaa'ibaa tokko qopheesseera. Giraandii keessatti chaadham saayitii 8 walakkaatti chaadham siin shaashittii koo shaashuu koo irra sarpiraayiziin godhanii malee qophaa'eera. Kanaafiyyuu bareedii dhiqadhu maal dhiitee chaadham beektaa gaa sitti nima. Qophaa'ee manaa bayi saayitii 8 walakkaa gaafadhu chaadham. 8 walakkaa gaafadhu giraandii keessa qophattee teessaa sabooddee sagantaa achi irra jiru chaadham laayivii teessee ilaalta. Tole. Dafi. Bilbilaa bitaate? Amma maksaan sitti malee moo? Ayyoon itti mali. Ati shibirraa bilbilteeni? Shibirraa bilbiltee? Shaashitoota bilbilee. Amma bishaan nama gurratti si galee siini. Shibirratti bilbile. Shibirraadhaaf hin bilbilan immoo. Akkuma inni akkana godhe immoo arguunis. Dafi Joo. Tokko taa'ee tokko nyaatu. Gaggalaafata taateedhaani. Akkam waan biraa tokko dubbanidha. Elo. Shibu. Akkam. La arra surprise bareedaa tokko jira giraandiitti. Muma. Microsoft keenya gidduutti daftee masiin baata. Waan ajaa'ibaadha. Arra dhiisi. Laayivii irraa addunyaa guutummaa daawwatachuu hin danda'ama. Amma dhufta. Amma kottu. Tole. Giraandiitti. Tole kottu. Disaasaan jechaadha. Harroo gatii shamarranii kaffaluu qabna. Dachaatiin baasuu qabnaafi. Boolli qoteen boolli manni qotaa yoo isaan gashinan. Ani harroo mana argine. Maal shamarreen tokko akkuma mi'a ceenyaa daftee ho'iiti. Itti naasofne mana ishee sanatti. Kan isheen akka ittiin lafa na keesse. Sitti meeraanii. Intuttuun amma nama jechuun tachiitti tuun bubu'ee ta'eefaa akkam taate ammaa. La mi'a chaayinaa fi gurbeettuun tokkuma. Dafanii ho'anii naani kan isaanii gadee.
Kamar bareedu. Kamal. Jirta? Jira kun. Nagaare. Nagaa. Abeetay maal akka akkeentu si yaadi. Ani baay'ee na si arguu filaa kan itti fedhee si eegaa ture. Ba. Tuttee dhuftee malee na jira. Amman si yaadi na yaaddetaa gara. Ani immoo Ha? isa caalmaadha malee. Dhugaarbi. Baay'ina. Abeet. Kamal. Maali. Kamal. Jira ilaa garuu jechuudha. Jiraan kos maal fayyada? Ganama waa'ee kee yaada, galgala waa'ee kee yaada. Nyaata nyaachuu isa. Ha? Bareedduu qaanii koomee waa'ee maqaa. Qabaachuu kooti. Baay'ee nan gammada. Miti? Haalli jiru jireenyaa kun. Ha? Ariifiidha kamiin? Qophaa'atanii gaashaan. Maaliif? Yaada akkas. Isa kami? Akkamiifi? Cidichay? Haaraataan jirtu. Cidichay? Waa cidhattee? Anoo sarpiraayizii malee eegaa ture. Akkam gooteeti qophaan jirti? Kunoo bakka xumureen karaa koo. Xumuree? Si hundumatti mee ollaayyuu kee. Hundumatti hin teetta? Bareedu. Haa ta'u haala kamiirra. Hundumatti hin tee? Waa'ee koo maalii aadaa Warra maatiittis hin teettaare? maalli Itti echikoo maalin ta'e waan taaneef garuu itti himte hunda isaanii maal jedhare? gammadanii nama gaarii ta'uu kee fa'aa hojii gaarii akka hojjettu. Miti bagatti himte boo. Wayyaamni Aniyyuu amma garuu sitti himu waan godhu sitti himu. akka waan gaarii goote hedduu beekaa. Maal jechaa akkasii? Siini jechaadha. Maal jechaa akkasii? Eenyudha isheen? Maksa eenyudha isaan natti himi? Maaliif sochaaru? Caala. Maaliif Natti himi? Eenyudha Caala isaan? maqaa meeqa qabdaati? Na dhaggeeffatu. Isa keessa. Siini jechaadha. Natti beekudha. Caala eenyudha isaan? Caala. Siini jechaadha isaan? Eenyudha? Akka kun isa baay'ee maaliif qabatanii? Maaliif maal jechuudha immoo? Maaliif barbaade eenyu qabanni? Qoy maal fakkaata kun immoo isa eenyudha ati kan yeroo Maal jedhu dubartoonni barbaadna kun jaalallee isaati. Jaalallee isaa maal godhaa nama aadaa Cidha dha gaggeeffachuu jenna. maal? Cidha maali? Ankoo kunoo torbee ga'eera. Maal Cidha akka akkamiin gaggeeffatu? Tasuma hin dogoggorina inni kan kooti. Anaan eessa keessi jijjiira gaggeeffata waggaa lama guutuu wajjin jira deemtii gaala. Maaliif biyya kun? Ammoo yoomittis hin deemtanii jaalallee nama jalaa Callisi hin qaanuftu. Maal dubartoonni Qoy mi'a baay'ee naannoo qabeen galee. namaatti akkas gamtu garuu. Isin sa'aatii koof yeroo hojii gurguruftanii? Moo maalidha? Maal Maal fakkaatan isin maal natti Isin maal fakkaatti kuni? maaloo naa dhiisaa kan koodha maksaan. Eenyu? Kan eenyuyyuu miti gonkumaas kan eenyu ta'uu hin danda'u. Inni kan kooti. Na dhageessanii kana booda isa bukkeetti kan naa jechuudha buuta. isaa ta'e jechuudha. Na dhaggeeffadha. Waan ani isinitti himu na dhaggeeffadha. Ati yoo na Ani dhaggeeffatu jechuudha amma keessan hin ga'u yoo amma isaan hin ga'u kan hin dhufe iddoo kana taa'ee isaa hojii yeroo koo gubecha. Ani Sokki silaa udee. silaa dammata Na dhaggeeffadhu. naa baddan. Sokkeet. Kana booda isa bukkeetti si arguu hin Ani iyyuu isa bukkeetti si arguun barbaadu. Aanillee dura namaan ture ati garuu kan isaa himai namuma taate. Isme arran maal itti agarsiifne Turtii gashinaa. waa barachuu qaba. Irraa waa barachuu qaba. Ta'uu Irraan qaba. baratu taanaani. Du'a inni kana irraa Eh? waa. Kana. Dhugi gidduutti buna gadi. Akkam? Siini miilarus hin dubbifne harkaa mitiiti. Buna keessa dhugaasin taati an addunyaa lammaffaa biyya isa waaqarraa yoo jettee sirnaan sobsiisu yoon jedhan. Nuunuu beena maanni addunyaa keessa turte immoo ajaa'iba malee. Kaleessuma achaadha. Baay'een isaanii adduma turte kaleessa jaaluma daakaa oolte. Guyyaan kaleessaa janaaf guyyaa addaa guyyaan bara jireenya koo keessatti in irraanfannedha. Sii galeera? Fuuluma kee irraa beekama guyyaan kaleessaa akkan siif gaarii ta'e fuuluma kee irraa beeksisuu isaanii. Siin asiif sii gal maala beektaati? Sii galuu dhiisuu danda'a. Kaleessani jannata keessa nurre yoon jedhee naan sobsiisu maaliif yoo naan jettee ani kaleessa bargariidhaani isa dhiisi kookaasati argatteen dhumneeni Ganna qulqulleeffatte. isaan miila kan miicadhe faantaadhaani mataa koon miicadhe Amma walumaa gala isaa maal goona beektaa? Ila kanaan dura durba 8-9 qabattee bobaa jala kaa'atte deemtee akka wucii hundaafoo. Har'a immoo hanga 20 akkati of jala kaa'atte deemtutti
waan bareedaa viidiyoo ajaa'ibaa tokko si biraan geessa. Dhaggeeffadhu ati dhaggeeffadhu waan sitti hima. Ani sankaleessa keessa ture haaseen xumur dhaggeeffadhu. An kaleessa burtukaanii bishaatee utuu nyaadhu. Ati daabboo abbaa boollaa safara keessan keessaa hin argattu. Hambargarii koo utuun cuffadhu. Maaksa yoo walitti bu'uu dhiibne amma waa isa maal Isa miti. amma isa sitti muduwaa viidiyoo kana ilaalta isa booddecha namichi kun beekaa addunyaa. Maali dhaggeeffadhu kana murtiisi rakkoon qabu. Jaallaan jecha namoota baay'ee yoo jiraatu gashee akka barbaadu jechuudha beekamti guddaa qaba. Isa kanatu viidiyoo tokko jaallaan viidiyoo waan ajaa'ibaa nama barsiisu. YouTube irratti upload godhe isa booddee viidiyoo sana download goone jaallan nagaa sitti agarsiisnaa isa booddee jechaadha. Inni ilaalta viidiyoocha kaleessa 5 qabdamni 27 waan keessa walitti qabatee deemte. Na caalaa qaroomee na caalaa sooshaal miidiyaa hordofaayi. Amma isa dhiisina. Eenyudha beekaan na caaltanaan waa'ee jaalala irratti. Beekaa irraa waa bareedu. Ati immoo meesuma waan akkasii jalqabdee. Ankora koo hin qabu. Otoo ilaalate. Ergas hin jettanii gaa. Namichi asirraa jalqaba jetaa dubbisa. Dubbisa asirraa jalqaba. Tomori ilaaliiti. Naaltee gaa. Ati afaan tokko hin dubbatiin. Waaqayyoo kee dubbittii galateeffadhu sagaleessaa hafte. Kanu Boollarraa si ishee nyaata ijoollee. hiriyoota kee taaruun qabdu hojii makeedhaan kan akkasuma godhe. Ammati nageessa. Rakkoo hin qabu amma. Natti naasayin ati obboleessa koo fakkaatte ati hiriyaa koo fakkaatte diinota koo dhasin. Maasi goone? Ajjeesisuudhaaf natti hin kolfini. Natti naasayin. Sitti immoo hojii keedha malee nuyi miti. Amma. Nuyi miti anaafisa miti. Hojii makee. Maal ilmoo dhiiraatti akkasii garaa jabaachuun. Agarteere. Ajjeestee wanti Kaleessaadha. Dhaggeeffadhu. Hin maalati kan darabee darbeera. Shamarree irra gaafa akkasuma qarshii xaphatu akkasuma nama gubaa nama aarsa. Amma waan tokko waasti muu barbaada. Innis nageessanii kaleessa chaala shanja'ame kan ishee shaashituun si namne sanbateen si namne taliileen si namne nama jedhan xeedee maa turtanii irraa nyaattee irraa dhugdee baay'ee wajjin waan baay'ee gooti dabarsite seenaa baay'ee wajjin galmeeffate qaba. Amma garuu chaala yoo anaa fi disaasaa jedhu hiriyaa ta'e itti fayyootte shanjaa qabu hundumaa dhiisiiti yoo dhugumatti nama jaallata yoo ta'e chaala yoo dhuguma onnee jaalala qabda ta'e nama tokko jaalatu wajjin hin jiraatu yoo kanan ta'u ta'e immoo anis disaasaa sirraa adda akka barbaadditan. Waan dhaggeeffannuuf hin qabne. Jaalala jechuun akka wucoon daakoo of jala naqanii durba of jala naqanii deemamu. Jaalalli onneerraa tokkitti jira. Tokko jaalattee naan maaliif beektaa? An gaafa naquu qabamaa naan jetti. Inni gaafa naquu qabamaa nuun jetti. Kan ammoo kan qabeeru cima mataa keedhaan. Taappellaatti qabla nu duba isaaniitti. Nuun warri dhiiraayi. Nu gaafa nu gaafatannu hin qabnu nuun jedhu nu. Sii galee kanaafiyyuu amma inuman barbaachisu tokkodha. Tokko qofa. Waan nuti hin tokko. Amma dhaggeeffadhaa waan sin gaafadha. Gaaffii tokko. Dhiigan garuu tokko dhumaa yaada dhugaa. Gaaffii tokko sin gaafadha. Tapha kana hundumaa mataa koo irratti kan taphate akka kana gaafa isaan ilmoo obboleettiin qabdu isheen manaa. Isheen akka baltee biliin. Wayyoo isin mee amma kana geemii kana tapha kana kan mataa koo irratti na taphate isinidha. Gaafa isaan akkasuma godhan taa'ee kan na ilaalu isinidha. Qindeessaan ana raasaadha. Ulaalaa kana fiduu afaan qindeessa. Disaasaa. Daarikteeroo. Ilaame sitti immoo kanas sanas haa ta'u waa'ee jaalalaadhaa fi tokko si barbaachisaa ammasumatti xumurraa. Na ilaalas koo. Afteettam nagummaa makee guutummaa makee jira. Jirtamma. Eensina Itti deebitee naan garuu saanduqa hundi itti naa qopheessaa jedhi isuma keessa kaa'u. ammoo Harraa kaasii tokkitti. Ila yoo dhuguma nutti hafuu barbaade ta'e dhuguma murtoo kennutti murteessii kanaa achi karaan guddaan dhaabbatee. beektaa sagaleessaatti sagaleessaa kan arge ana mitiiti isin warri teessanii na ilaaltanii hin jibbine hin jaalala hin jibbine Jibbineera tokkittiidha kanaafiyyuu asuma irratti dhaabnamuu waan gad. Haaf. ani isinitti hima akkas tumame amma man namaa gadi ta'utti akkasuma xalame isinii teessanii ilaaltu akkas ta'e dhugaa ilaalu dhugaa dhugaa Beeka magattaa. akka amma kana achi keessatti salphadhee maqaa kennu tokkos maqaa kennu ittiin deebi'u. Saanaani. Walii gallaa. Ore. Murteessanii? Tumure.